Baaleetti harmeen yakki dirqisiisanii gudeeduu gareedhaan irratti raawwatame dhibeef saaxilamuu fi maatiin isaanii diigamuu himanii. Yakka baay'ee suukanneessaa fi gara jabinaan raawwatamedha kan jedhan immoo abbaa alangaadha. Miidhamtuun dhuunfaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii hin eeramne fulbaana 7 bara 2017 dhimma dhuunfaaf godina Baalee aanaa Gobbaatti gara aanaa biraatti imala eegalanii. Haa ta'u malee imalarra osoo jiranuu yakki maatiin isaanii diigamaaf isaanis dhibee fi dhukkuba qaamaaf saaxile irratti raawwatame. Yakki kunis yakka gudeedduu gareedhaan raawwatamedha. Abbaa alangaa Abdulwaahid Abdurrahman hoogganaa waajjira abbaa alangaa godina Baalee yommuu ta'an yakkichi tilmaamaan guyyaa keessaa sa'aatii 3 hanga 4 yoo ta'u itti raawwatame jedhanii. Namoonni gocha kana duuba jiranis namoota 5 yommuu ta'an yakkichas itti yaadanii fi qophaa'anii raawwachuu isaanii galmeen himata abbaa alangaa hima. Qophaa'amee itti yaadamee karaarra harkisanii bosona keessa galchuudhaan iddoo namni hin jirretti yakki kun kan irratti raawwatame jedhan abbaan alangaa. Akkaataa raawwii yakkichaa kan himan abbaan alangaa jalqaba shakkamtoonni namni 2 bosona keessa seensisuun tokko yeroo gudeedu tokko nama irraa ilaalaa gudeedan jedhan. Himatamtoonni sadaffaa fi arfaffaanis bifa wal fakkaatuun yakkicha irratti raawwachuu kan himan abbaan alangaa namni 5ffaas yakka gudeeddii irratti raawwate jedhani. Miidhamtuun gama isaaniitiin kalee fi qaamni hormaataa isaanii dhibeef saaxilamuu kan himan yommuu ta'u miillis na dhukkubaa harkis kan jarrina qabdee hanga ammaatti na dhukkuba jedhani. Kana malees sababa yakka irratti raawwatame kanaan abbaa warraa isaanii fi ijoollee isaaniin gargar ba'uufis hojii hojjetachuu waan hin dandeenyeef fira biratti hirkatanii jiraachaa akka jiranis himaniiru. Yakki miidhamtuu irratti raawwatame gara jabinaa fi gidirsuu raawwatame kan jedhan abbaa alangaa Abdulwaahid Abdurrahman karaa namooma hin qabneen akka namaatti osoo hin taane miira bineensummaatiin yakki irratti raawwatame jedhanii. Gudeeddiin mataa isaatiin yakka mirga namoomaa irratti raawwatamudha. Kun immoo fedhiidhaan ala raawwachuu qofa osoo hin taane gamtaadhaan yakka baay'ee suukanneessaa fi gara jabinaan raawwatameera jedhan. Yakkicha erga raawwatame booda miidhamtuun dhimmicha maatii isaaniitti himanii eeruunis waajjira poolisiif dhiyaate. Qorannaan ragaa naannoo ragaa kallattii fi alkallattiin ragaa ogummaa fi ragaa yaala sassaabame. Taansuunis abbaan alangaa mana murtii olaanaa godina Baaleetti himata muddeesse. Yakka gosa akkanaatiif adabbiin seeraa irra taa'ee jiru hidhaa waggaa 5 hanga 20tti kan jedhan abbaan alangaa namoonni yakkicha raawwatan umuriin isaanii waggaa 17 hanga 20 gidduu ta'uunsaa yakkicha raawwachuu amanuu isaanii fi kanaan duras kuusaa yakkaa kan hin qabne ta'uu isaanii ilaalcha keessa galchuun murteen kennamuu himanii. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa godina Baalee dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 12 2017 ooleen himatamtoota 1ffaa hanga 3ffaa jiran tokkoon tokko isaanii hidhaa cimaa waggaa 10, himatamtoota 4ffaa fi 5ffaatti immoo tokkoon tokko isaanii irratti hidhaa cimaa waggaa 12 murteesseera.